Oomishaalee daldalaa alergii irraa biyyattiin sharafa alaa akka argattuu fi fayyadamtuu akka taatuuf waggoottan sadanas mootummaan xiyyeeffannaa guddaatti kennuun hojjechaa tureen jijjiiramni guddaa akka argame odeeffannoon ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannoo irraa arganne kan inni mul'isu. Barana qofasii oomishaalee alergii irraa doolaara biliyoona 4.1 argame. Waggoottan itti aananittis biyyattiin oomisha alergii irraatii doolaara biliyoona 10 argamsiisuuf xiyyeeffannaa guddaan akka hojjetamuuf galiin oomisha daldala alaa irraa bara 2014 argame kaka'umsaa fi hamilee horeera. As keessatti karoora qabame kana milkeessuuf fi fayyadamummaa isaa mirkaneessuuf dhimmi qulqullina oomishaalee alergii xiyyeeffannoo barbaada. Kana keessatti immoo qooda guddaa kan baatan qaamolee oomishaalee alergitootaati. Baay'ina irratti caalu qulqullina xiyyeeffachuun bareeda jechaadha. Qotee bulaa keenyaaf illee gorsa kenninaaf nuti amma immoo miseensota qabna hedduu isaanii jecha faarmiin tokko miseensota hedduuf jalaa qaba. Sartifikeeshiniidhaan hidhamnee jira. Sartifikeeshinii 4 ol kan qabnu bunni keenya kan sartifaayid ta'edha maasaan keenya hedduun isaanii. Sartifaayid ta'an miseensota qabna. Miseensonni kun isin leenjiin gahaan hin kennamaa fi leenjii isaanii irratti immoo waajjira naannoo heetti qarxaan ishee tajaajila hawaasummaa sirriitti kennaa jechaadha. Kanaaf qotee bultoonni buna yoo gara keenya fidanii maal akka ta'u buna akkamii akka ta'e sirriitti qulqullina bunaa leenjiin gahaan ogeessa dipaartimentii kwaayitii dipaartimentii ogeessa qarxaan ishee ramadee fi achi waan godhachaa. Waldaan daldaltoota horii Itoophiyaa horii dhaabbataas haa ta'u foonis biyya alaatti erga jira. Karaa mootummaanitis deeggarsi adda addaa laatamaa fi jira. Ergamaas jira. Tirendiin kanaan dur jiru baay'ee gabbu'aa deemaa jira. Amma immoo xiyyeeffannaa mootummaan kenneeni baay'ee ol ka'aa jira. San keessaa kaampaanoota kan jalatti namooti adda addaa gurmaa'anii jiran foonis hin argani. Horii dhaabbii sin arganii kanirraa ofiisi bu'aa buusaa jiranii biyyaas bu'aa buusaa jiranii jechuudha. Piroodaaktii kwaalitii qabu biyya alaatti erganee sharafa argachuu qabnu akka argannuuf kallattii kaayee sanaan hojjechaa jirra. Kallattii kaayee san immoo muuxannoo arganneen gadi buusnee hojjechaa jirra. Inni immoo kan mul'isu barana kinoo akkuma waliigalaatti biliyoona 4.1 argatteetti biyyi teenya karaa seektara keenyaatiin immoo fudhanne biliyoona walakkaa ol arganneera jechuudha. Kun immoo kan agarsiisu kwaalitii irratti yoo hojjenne fuuldurattis guddina ni argamsiisnas jennee amannaa jechaadha. Oomishaalee daldala alaarraa sharafa alaa karoorfame milkeessuuf baay'ina isaarraa qulqullina isaa irratti xiyyeeffatame yoo hojjetame galtee karooricha milkeessan keessaati. Akka ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannoottis oomishaalee daldalaa alergii irraati biyyattiin fayyadamtu akka taatuuf dhimmi qulqullina oomishaa akkuma jirutti ta'e karaa tarsiimoo ta'een seektaricha hoogganuu fi daldala seeraan alaa to'achuudhaan ta'u ministeerri deetaan ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannoo obbo Kaasaawun Goofeen kaasaniiru. Waggaa lama keessatti bu'aan kan dhufeef inni jalqabaa karaa tarsiimaa ta'een hojii kana hoogganuu waan danda'ameef. Inni lammaffaan gochaawwan daldala seeraan alaatiif kontiroobaandii to'achuudhaaf taask foorsiin sadarkaa federaalaatti hundaa'eetoon hojii kana adda durummaadhaan qindeessuu waan danda'ameef keessumaa'uu jimaa irratti horii dhaabbii irratti akkasumallee darbee darbeetoon oomishaalee akka bunaatii fi albuudaa irratti saamicha gaggeeffamaa ture dhaabuudhaaf akka mootummaatti qindoofnetoon seektaraaleen garaagaraa hojjechuu waan dandeenyeef bu'aa argame jechuun danda'ama. Oomishaaleen daldalaa alaa kunniin qulqullina isaanii irratti yoo xiyyeeffatame dhandhama addaa kennuudhaan jaallatamummaa fi barbaadamummaa isaa ol ka'aa deema. As keessatti hojiin oomishaalee kana beeksisuu fi karoora sharafa alaa karoorfame argamsiisuufis sosochii barbaada. Biyya oomisha Itoophiyaa barbaadan dabaluun daldaltoota oomisha keenya fudhachuudhaaf malan oomisha keenya beeksisuun keessumaa oomisha keenya beeksisuu qofa osoo hin taane oomishni keenya qabiyyee addaa inni qabu, dhandhama addaa inni qabu, yuunik teestii inni qabu san sirriitti beeksisneetoon gurgurachuu barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf buna fudhanne bunni Itoophiyaa bunoota biyya alaatiin bunoota akka Biraaziiliitiin garagara. Bunni keenya biyya argama bunaa ta'uu qofa osoo hin taane teestiin yookaan dhandhamni buna biyya keenya qabullee adda waan ta'eef dhimmoota kanneen beekneetoon tarsiimoon adda ta'e tarsiimoon piroomooshinii qophaa'eetoon yeroo gabaabaatti mootummaadhaan mirkanaa'inee eegatee jirra qopheessinee xumurree jirra. Akka biyyaatti bara 2015 oomisha alergii irraa doolaara biliyoona 5 argamsiisuuf qaamolee damee kanarratti bobba'anii hojjechaa jiran qindoominaan hojjechuu fi jajjabeessuunis murteessaa ta'uu deetaan ministeerichaa eeran. Oomisha alergii irraa biyyattiin galii argachuudhaa qabdu milkeessuu keessatti waltajjiiwwan akkanaa egzibishinoonni akkanaa kunii fi alergitoota fooyyee qabanii fi bu'aa guddaa galmeessan badhaasuun jajjabeessuun akkasumallee dhaabbilee hojii alergii kana qindeessuu keessatti qooda olaanaa fudhatan akka ministeera keenya kan jajjabeessinuuf beekamtii kennuuf ta'a. Kan hunda kan goonu
gama tokkoon bu'aa arganne selebireet gochuun akkuma jirutti ta'e ittiin boonuu caalaa bu'aan argame kun biyyi keenya potenshaala qabdu fuulduratti galii guddaa argachuu hin dandeechi abdii jedhu kan namatti